Tole obbolota koo ijoollee mana madaame jirtaniif ergaa isinii hima. Innis ergaa galle maal hojjannaa hojii nurkaa badee asuma teenya madaamii bira teenya nu ifattu si maal gootus jettanii karoora keessan kaayyoo keessan biyya namaa gootanii jechuudha baroota lakkoofsa jirtanii fi hojii baay'ee jira biyya keenya keessa jechuudha. Hojii akkuma kana biriijii fiduu danda'u hojii baay'ee jira. Hojicha immoo abbaata hojjeteetti baay'ee jechuudha. Asitti bishaan fidii midhaan fidii bishaan fidii midhaan fidii jechuudha. Saatii 24 akka nama naafxaa namaa guutuu akka makiinaatti nama oofa oolanii. Kanaaf hojii salphaan hin jiran siniin jedha. Mee walumaan ilaallu hojichi maal akka ta'e sana booda sinitti hima jechuudha waansa. Tole qashtoota koo waan isin amma sitti argaa jirtan fuula kana duratti jechuudha. Akka kanatti hojjetanii jiraachuun hin danda'ama jechuudha. Akka kanatti horsiisa hindaanqoo hojjechaa jijjiiramuun hin danda'an. Hindaanqoo tokko har'a birrii meeqa? Hindaanqoo tokko har'a birrii 1,500 amma qarshii 1,000 jechuudha. Hindaanqoo 10 yoo horsiifatan hindaanqoo 20 yoo qabaatan sana caalaa gabii gaarii argachuu dandeessu. Yaada keessan biyya namaa bichaadha keessan jijjiiramni yookiin qarshiin biyya namaa bichaadhaan dhufa jechuudhaani. Hundi keenya murteessinee teenya garuu gowwummaadha jechuudha. Saatii 24 boqonnaa malee waaqa fuutoon galateeffatiin hojjechuurra waaqa fi galateeffachaa uumaa fi galateeffachaa biyya ofii keessa dhugaan siniin jedha hojjechuun isa caaludha jechuudha.